duake goftichi duake ayana fararasate warabadi karate duake goftichi duake dukana natifabe kana manifagate duake goftichi duake. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa qabu jecha baga ayyaana du'aa ka'u gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos nagaan geessan isiniin jecha sagantaa keenya guyyaarraa eegallee jira kan daawwachaa jirtan yuutuubii keenya hambaa miidiyaatti sagantaa keenya gilgaalaa eegallee jirra akkuma kanaan dura namoota tokko deemnee karaa irratti gaaffii gaafannaa nu wajjiniin tura ayyaana gaarii isiniif haa ta'u turtii gaarii. Tole heeyyamamaa ta'uu keef guddaa galatoomii daawwattoota keenya wajjin wal bar maqaan keenya. Maqaan koo Toomaas Habtaamuun jedhama. Tole Toomii baga ayyaana kanaanis ga'een jedha baga geessime. Baga waliin geenye reebootillee baga geesse. Amii walumaanuu baga geenye isinillee baga geessan. Tole maqaan keenyu. Maqaan kiyyaa Haayiluun jedhama. Maqaan koo Roobsan jedhama. Maqaan koo Boonsan jedhama. Tole baga ayyaana kana geessan isiniin jenna. Maqaan koo Waggaadii Faradeen jedhama. Baga ayyaana kanaan si ga'ee gaaffiin keenya inni jalqabaa akkas jedha. Ayyaanota jiran keessaa kamiin baay'ee jaallatta? Maaliif baay'ee jaallatta? Ayyaana hundumaa isaa nan jaalladha garuu irra caalaa kan keessaa jaalladhu ayyaana dhalachuu. Ayyaana dhalachuu. Dhalachuu baay'ee jaallatta? Maaliif baay'ee jaallattame? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafa hundumaa fi du'arraa gara fayyinaatti waan fideefi kanaaf jecha ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalladha. Yaada gaariidha dhugaa. Ani ayyaana du'aa kan baay'ee jaalladha. Maaliif jaallattame? Sababiin isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuufi jedhee kan du'e nuti akka hin duuneef lubbuusaa kan nuuf kenne waan ta'eef. Ayyaana kanan jaaladhu kan waliigalaas jira garuu ayyaana qaamni hin jira, masqalli hin jira. Bakka ayyaanota baay'ee jira miire. Kazaan sanirra masqala irra jaaladha. Masqala baay'ee jaallatta? Maaliif? Maaliif yoo ta'e bakka gisee daamaraa minaamin hin jira. San horii minaamin illee urufatti halkan yaasne. Bakka ijoolleen baay'ee jira miti. Isaan waliin tapha adda addaa illee baay'ee gaggeessina. Sanirra bakka sanumaan isumaafan jaaladha waan biraati miti. Ani ayyaanota jiran keessaa ayyaanota bara haaraan jaaladha. Sababni ani jaaladhuuf immoo bara haaraa maal akka qabatee dhufuu fi barri haaraa maal akka ta'e baroota darban irra hawwiin ittiin eeguudhaaf kan hin jaaladhuuf jechuudha. Ayyaanota jiran keessaa ayyaanni baay'ee jaaladhu. Waan ayyaana kana kabajuuf jennuuf otoo hin taane ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'een jaalladha. Maaliif jennaan guyyaatti birmadummaa bilisummaatti akka jiraannuuf Kiristoositti gara biyya lafaa dhufee waan biyya lafaa dhufeef immoo guyyaatti xumureef waan ta'eef baay'een jaalladha. Baay'ee natti tola. Ayyaanan baay'ee guyyaan baay'ee manatti tola dabarsu wayi. Gaaffiin keenya inni lammataa ayyaana Faasikaa irratti mudannoon addaa si mudatee beeku jira yookiis immoo mudannoo ati qabdu wanta baay'ee jaallattu isaa ta'u wanta ati baay'ee hin daganne ayyaanicha keessaa qabdu maaloodha? Ayyaana Faasikaa irratti qaba. Mudannoon sun akkamidha jeeti? Bara waggaa 3 waggaa 4 dura. Innis akkamidha? Waggaa 4 dura naannoo Buraayyuun jiraadhan ture. Naannoo Buraayyuutu jiraadhu. Nama wajjiniin ayyaana baasu dhabne yeroo isin jedhu maatii immoo itti wajjiniin kan ayyaana baasu dhabne gafarsaa keessatti baasnee beennaan gwaaddanyaa tokko wajjiniin. Gwaadanyaan keessu nama eessa jira si haa dhaggeeffatu. Inni amma Buraayyuuma jiraatan. Inni kun waanuma dhugaadha. Dhugaa. Gafarsaa keessatti isa namni charchii dhaqee charchii keessa waaqeffatee ayyaaneffatee maal jedhu nuyi ganamaan gara gafarsaa galle. Galgala yeroo namichi gad achi ol deebi'u ol baanee galle jechuudha. Kana jireenya kee keessatti baay'een irraanfattu jechuudha. Inni irraanfadhu mudannoo kanamma. Anaamtu na mudatee hin beeku. Akka ayyaana Faasikaatti tasuma mudannoo hin qabdu? Waan mudannoo hin qabu. Kun warra na mudattan simtu. Simtu na mudate har'a waan haaraadha. Namoonni akkatti na haasofsan hin beekan. Ayyaana Faasikaa irratti
mudannoo san dura kan na mudate hin jiru. Bakka haala gaariidhaan dabarsaa ture waan ta'eef maatii kiyya birallee galee urfallee yoon taa'e haaluma gaariidhaan dabarsaa ture wanti na quunname hin jiru. Ayyaanuma irratti mee mudannoo akka adda addaati jaallattu yookiis immoo dinqisiifattu jireenya kee keessatti hin irraanfanne baay'ee masitti tolu natti hime. Bakka ayyaana kanarratti gisee tokko maatii bira galeen akka tasaa beektaa bakka dhugaatii adda addaa kana baay'isne sanirraa miidhaa baay'ee nurraan gahaa ture beektaa. Bakka dhugaatii adda addaa kana baay'isnee ayyaanarra jira miti affeerraa minaaminni jira. Sanirra maatama wajjin jechaadha affeerraa walumaan fayyadamna. Bakka ayyaana kanarratti yoo dhugaatii adda addaa yoo baay'isne miidhaa baay'ee nurraan gahaa jechaadha. Kanaafuu baay'isuu hin qabnu yaada jedhu dhaamsa dabarsaa jirti. Bakka saniifuu dhugaatii adda addaa baay'isuun hin barbaachisu. Bakka haaluma gaariidhaan dabarsuudha bakka yoo ta'e. Ayyaana wal qabate mudannoo hin qabu. Mee ayyaanuma kamirratti iyyuu mudannoo hin qabdani faasikaan alallee. Ani mudate na mudatu badana. Ayyaana irratti waan na mudate hin qabu. Mudanne maal godhan somna. Tole haa ta'u gaafiin keenya. Mudannoon biraa jiraachuu danda'a garuu ayyaana irratti mudannoon nu mudate hin qabu. Ayyaana faasikaatti ga'anii dargaggeessa ganaa baay'ee mudatamne. Mudannoo baay'een qabu. Isuman quufee fa'aa. Maal quuftame maal quufta? Waxiin daaqus hin jiru. Gaaffii keenya isa jalqabaaf deebi'ate laattee wajjin waxii mandaaqqootii yoo quufte malee waan biraatiin quufuun hin danda'amu waan ta'eef akkasuma jenna. Akkasuma jenna. Tole gaaffiin keenya inni itti aanu bishaan irraa hojjetama. Bishaan yoo itti namni hin du'aa hin dhabama maaloo dhanne. Irraa waan hojjetamu yoo bishaan itti namni immoo bishaanumaan dhabama. Tarii dhugaatii alkoolii fa'aa ta'a. Dhugaatii alkooliitti bishaan yoo baay'isne alkooliin sun keessaa badee bishaanumaan dhabamee laata. Yaali carraa tokko siillaadha yaali. Bishaan irraa hojjetama. Erga bishaan irraa hojjetame immoo bishaanumaan deebi'ee badda. Na darbi kan nan beekon. Si haa darbu. Gaaffii kana beekuu hin dandeenye garuu baay'ee na dhibe. Itti yaala qo'istii yoon kanan beeku ta'e. Maqaa yaadachuu hin dandeenye beektaa? Yaadi daqiiqaa muraasa siin kennaa itti yaadime. Qoyyoon beeke istii gaaffii irra naa deebime. Gaafficha laa akkas jedha. Bishaan irraa hojjetama. Bishaan itti namnaan garuu hin du'a. Yookiis immoo hin bada. Aara na fuulduraa badeera gaaffiin kun naaf hin galle baay'ee. Siin hubatamne? Gaaffichi siraatan naan hubatamne beektaa? Bishaan irraa hojjetama. Wanti bishaan irraa hojjetame gaafa bishaan itti namu immoo du'u yookiin immoo dhabamu maaloodha. Bakka wayin gaazii adda addaa ta'uu danda'a, wayin zayitii adda addaa ta'uu danda'a. Wanta isaa baay'ee hin barre beektaa? Isaanirra ibsuu hin dandeenye bakka isa. Bishaan irraa hojjetama. Gaafa bishaan itti namu immoo hin du'a. Bishaan irraa hojjetama. Wanti hundumtuu bishaan irraa hojjetama kaa waan baay'een amma namnumtiyyuu akkasii miti ebboo bishaan irraa hojjetama. Gaafa bishaan itti namu immoo hin du'a. Gaafa bishaan itti namu immoo gaafa bishaan dhabu qurxummii yaa tarii gaafa bishaan dhabu du'a qurxummii. Bishaan gaafa itti namu du'a dhabuu miti Bishaan irraa hojjetama. Bishaan irraa hojjetamee gaafa bishaan itti namu immoo hin du'a. Naa darbu riibu. Naa darbu riibu. Hin beeku. Yaali garuu yaalime. Bishaan irraa hojjetama. Gaafa bishaan itti namu immoo hin du'a.
Maal akkamitti wanti bishaan irraa hojjetamu siluma akkamitti lubbuu godhata? Akkamitti immoo du'a deebi? Jechuun waan lubbuu qabu miti kan hin du'a jennu. Gaafa bishaan itti nammu dhabama akkasittiin si sirreesseera. Gaafa bishaan irraa hojjetamee gaafa bishaan itti namu immoo dhabama. Hin jiru bakka bishaan itti namnaan hin jiru. Hin bada. Maal irra riiboo? Natti yuutuubii keenya galiitii dhuma gaafii xumura gaafii keenya kanaatti barta. cabbii. Atoo maal deebisuuf turte utuun sobiini jechuudha utuun cabbiin jedhini maaltu qalbii keetti dhufee ture? Yaaluu irra hin jira. Yaaluu dhiifi malee deebisu. Deebisuuf hin turre? Dhugaa sookeef galatoomi. Warqit cabbiin jira jedhee yaadne garuu na yaala otoo inni na dursuu baate. Gaaffiin keenya inni arfaffaa akkas jedha. Hojjaan isaa baay'ee dheeraadha. Mukti tokko ammam yoo dheerate iyyuu isaan qixxaachuu hin danda'u. Garuu wanti sun guddachuu hin danda'u. Wanti sun maaloodha? Hojjaan isaa baay'ee dheeraadha. Eeshi. Muki kamiyyuu ammam yoo dheerate dhaqee ittiin qixxaachuu hin danda'u. Garuu wanti suni guddachuu hin danda'u tasuma. Akkas taanaan sinuma guddaa miti jechuudha kaa. Dheeraadha jettanii hunda keessaa baay'ee dheeraadha. Garuu guddachuu hin danda'u. Humna guddanne jechuudha dheeraa miti jechuudha. Sinuma isaayyuu. Hojjaa man qabuudha wanti kun. Qaba hojjaa baay'ee dheeraadha yookaan dheeraa ta'e irra. Baay'ee dheeraadha. Hunduma cincaala. Garuu iddoo jiruuti. Guddachuu hin danda'u. Hin beeku kanan immoo. Hin beeku na darbi kanas hin beeku. Yaali garuu yoo yaalte hin argattaa yaali. Baay'ee dheerate bakkuma jirutti immoo kan dhaabbatee jiru jechuudha bakka. Na darbiin hin beekan. Bakka gaafii cimaa natti dhiyeessite jechaadha. Garuu yoon beeke siin deebisaa yoon dadhabe immoo garuu itti yaala. Gaaficha irra na deebime. Hojjaa muka caalu qaba. Muka kamiyyuu ni caala. Muki kam ammam yoo guddate dhaqee ittiin qixxaachuu hin danda'u. Garuu hin guddatu wantichi. Bakka suutan itti xiinxala malee kana hin beekne. Yeroo si barbaachisaa? Yeroo natti fudhachuu danda'a garuu ammaaf yaadachuu hin dandeenye. Boodatti yoo yaadadhe nan yaala bakka. Hojjaan isaa guddaadha. Mukkeen kamtu ittiin qixxaachuu hin danda'u. Garuu maal hin ta'u? Garuu hin guddatu. Muki kamimmoo ammam yoo guddate iyyuu isaan qixxaachuu hin danda'u. Biqilaama garuu? Biqilaama ta'ee tura? Kana jedhee sitti meennaan walakkaa gaaffichaa deebisii laadheeraa jechuudha. Gaaffii walii galaati. Amma fakkeenyaaf mukadha. Guddaadha. Mukadha siin hin jenne laan. Guddaadha. Dheeraadha. Samaayi. Asik yaali carraa tokkoon sii kennaati yaali. Ilaa amma gaafichi mukadha. Dheeraadha. Mukadha siin hin jenne laan. Dheeraadha. Muki kamiyyuu ammam yoo guddate dhaqee isaan qixxaachuu hin danda'u. Wanti sun garuu guddachuu immoo hin danda'u. Gamoo. Amma gamoon sun amma dheeraadha jedhee muki ittiin qixxaachuu hin danda'u. Gamoo. Lakkee. Poolii ibsa. Hin arganne. Lasii darbu bakka. Sifa darbu? Maalin godhaa irra na darbe kana lamaan gamoos miti poolis miti taanaan kan neetworkii
Inni torkiin irratti. Lakki. Mukaraan wantichi moo? Gaaffii walii galaati. Deebiin isaa akkas jedhe sitti meennaan immoo walakkaa isaa sitti meeraa jechuudha ka. Baay'ee dheeraadha. Muki kam ammam yoo dheerate iyyuu ittiin qixxaachuu hin danda'u. Wantichi immoo guddina dabaluu hin danda'u. Tulluudha. Gaaddidduu ta'uu gaaddidduu ta'e Yaalime ati. gaaddidduu namaa Gaaddidduun namaa muki ittiin qixxaachuu hin danda'u? Akkamittiin? muka ta'a. Mukan jedhe muki kam yoo caale? Muki kam ammam yoo dheerate iyyuu ittiin qixxaachuu hin danda'u hin jedhe. Garuu guddina hin dabalu. Guddina hin dabalu achuma jira. Dheeraadha garuu Samii. gaaddidduudha jedhaan. Samii. Ati argatteetta. Kanaaf kanan sirra darbe inni mee deebiin isaa maal jedha kan jedhu akka dhaggeeffannuuf jedhe kanan sirra darbe argatteerta. Gaaffiin keenya inni xumuraa akkas jedha. Gaafa qulqullaa'u ni gurraacha. Gaafa xuraa'u ni addaata. Maaloodhaan? Gaafa qulqullaa'u Ni gurraacha. Gaafa xuraa'u ni addaata. gaafa qulqullaa'u gaafa qulqullaa'u ni addaata. Gaafa xuraa'u immoo gurraacha. Yaaluun deebisuu hin dandeenye kanas. Sitti cimte waan ishee yaalume. Hunduma isaa keessaa tokkoyyuu deebiseera gaaffii tokkoyyuu waan deebisetti fakkaata kan kun amma naannofne. Silumne lakki yaalchi sekoondii muraasa si laanna daawwattoota wajjin walii gallee mee takkumallee argadhu. Yeroo qulqullaa'u gurraacha. Kan gurraacha. Naa dhufuu hin dandeenye. Kafana adda addaa ta'uu danda'a. Bakka wayiin waan uffannee deemnus ta'uu danda'a. San irratti yaaduu hin dandeenye ammaaf. Yaadame daqiiqaa muraasan si ladhatti yaadi. Istii gaaficha naa ibsimee siraata. Gaaffichi akkas jedha. Gaafa xuraa'u ni addaata. Gaafa qulqullaa'u ni gurraacha'a. Maaloodha inni? Gaaficha ammaaf na dhibeera beektaa bakka itti yaaduu hin dandeenye. Boodatti itti ayyaala yoo yaadatte. Beekuu hin dandeenye. Samii. Gaafa xuraa'u gawurrii gaafa qophaatu jedhee yaada. Yaalamee lamman keessaniif carraa tokko tokkoon isiniif laadha. Qulqullaa'u ni addaata. Gaafa xuraa'u ni gurraacha. Gaafa qulqullaa'u ni gurraacha. Gaafa xuraa'u immoo ni addaata. Gaafa qulqullaa'u Asfaaltii ta'a. sini Bakka hin beeknu. beekuu hin dandeenye. Gaafa xuraa'u Gaafa xuraa'u ni addaata. Gaafa qulqullaa'u immoo ni gurraacha. gaafa qulqullaa'u gurraacha. Gaafa xuraa'u immoo ni addaata. Maal wanti gaafa qulqullaa'u gurraacha'ee gaafa addaatu immoo xuraa'u maaloodha? Gaafa xuraa'uun addaata. Gaafa qulqulleeffamu immoo gurraacha. Gabatee gurraacha. Ayyaana milkisiif haa ta'u mee gara kaameraa ilaalaa jirta. Nama ittiin baga geessan jettu qabaatta. Eenyuutiin jechuu barbaadda akkasumas immoo liinkii kanaa ergitaaf waan ta'eef baga geessan jedhimme. Ani nama ittiin baga geessan jedhullee baay'een qaba. Garuu baay'ee sana keessaa ammaaf mee maatii makoo armee koo abbee koo baay'ee jaalladhu. Baay'ee kabajuun Iluu Abbaaboor kan jiran baga guyyaa kana geessanii utuun isin wajjin kabajee natti tola ture. Garuu hireen jiruuf jireenyi walirraa adda nu baastee qophaa dabarsaa jirra. Baga geessanii baay'een isin jaalladha. Mucaan keessan hangafaa jechuun ni barbaada. Mucaan keessan hangafaa Toomiin baay'ee isin jaallata. Baga geessan isiniin jenna nullee. Nama biraa waan dabalattu qabda? Waan hin dabalu hin qabu.
Uummanni immoo YouTube kana subscribe godhaa, comment godhaa, share godhaa. YouTube kun guddatu bor aadaa keessan, duudhaa keessan kana caalaatti mucaan keessan isin agarsiisuu dandeessi waan ta'eef bakka itti bashannantan, bakka itti bohaartan isinii ta'uu danda'a waan ta'eef bakka bohaartii keessanii kana immoo cimsaa, tumsaa isin jechuun barbaada. Galatoomaa. Amantoonni kiristaanaa hundumti keessanii baga ayyaana kana isin ga'een jedha. Uummata Itoophiyaa maraan baga ayyaana qillee walumaan geenye jiraanii. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isaaniif haa ta'u. Hunduma keenyaafuu kan kabajaa, kan jaalalaa nuuf haa ta'u. Ayyaana gaarii jechuun barbaada. Uummata amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana du'aa ka'uu geessan jenna. Caalatti immoo uummata Oromoo keessumaayyuu kutaa magaalaa Shaggar Koyyee Facceetti kan argamaniif. Tole haa ta'u. Namoota baga ittiin isin ga'e jechuu barbaadu jalqaba irratti haadha koo aadde Gaaddisee Gammachuu kan jedhamtu akkasumallee abbaa kiyya obbo Takkaa Dhaabaa kan jedhamuu fi obboleeyyan kiyyaa hunda isaaniitiin itti dabalee immoo uummata Oromootii fi uummata hordoftoota amantaa Ortodoksii kana hundaafuu baga ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Ayyee galatoomii. Anis kanuma fixeera. Kanuma jechuu barbaadda? Ulfaadhaa galatooma. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa daawwattoota keenya turtiin qabaanne kana fakkaata ture akkasin irraa barachaatti bohaaratti bashannanaa turtan homaa shakkii hin qabnu gaaffiiwwan turaniif deebisinii laannaa gaaffiin jalqabaa akkas jedha ture. Ayyaanota jiran keessaa kamtu isinitti tolaa yookiis immoo kam jaallattaa maaliif kan jedhu ture gaaffiin keenya jalqabaa kanuma waliin dhagaa turre namaa namatti gargar ture. Inni lammaffaa immoo ayyaana faasikaa irratti mudannoon si mudate maalidha kan jedhudha. Warri kaan hin qabnu jedhu warri kaan immoo qabna jedhanii yaada isaanii nuuf qoodaa turanii. Gaaffiin keenya inni sadaffaa immoo bishaan irraa hojjetama. Bishaan itti namnaan immoo hin du'a kan jedhudha. Wanti bishaan irraa hojjetame gaafa bishaan itti nammu du'u cabbiidha. Cabbiin bishaan irraa hojjetama. Gaafa bishaan keessa bu'e garuu bishaanuma makama gatee fi hin du'a jechuudha. Deebiinsaa isa kanadha. Inni arfaffaan immoo hojjaa muka kam caalu qaba garuu immoo hin guddatu kan jedhu ture. Hojjaa muka kam caalu kan qabu gaaradha. Gaarri hojjaan isaa baay'ee dheeraadha jechuun mukti kam ammam yoo dheerate iyyuu gaaraan qixxaachuu hin danda'u garuu immoo gaarri hin guddatu kanaafuu deebiinsaa gaara ta'a jechuudha. Gaaffiin keenya inni shanaffaa immoo gaafa qulqullaa'u ni gurraacha'a gaafa xuraa'u immoo ni addaata. Wanti qulqullaa'ee gurraacha'u akkasumas immoo xuraa'ee addaatu maalla kan jedhuu fi gabatee gurraacha gaafa itti barannu xuraa'ee jira adiidha garuu gaafa qulqulleessinu hin gurraacha. Gatii kana gabatee gurraacha jechuudha. Gaaffiin keenya egaa kana fakkaata ture. Ayyaanni ayyaana milkii isiniif haa ta'u guyyoota hafan ayyaanota hafanii wajjin yeroo gaarii isiniif hawwina. YouTube keenya Hambaa Miidiyaa subscribe like share gochuun dagatina. Sagantaa keenya Gilgaalaa immoo daawwadhaa. Yaada nuuf barreessaa. Gaaffii nuti gaafannu koomentii irratti nu deebisaa. Torba nagaa wal agarrutti nagaan nu tura. Galatooma.